mata duree viidiyoo har'aa keessatti bultiin maaliif diigamti, maal irratti hundoofti, maaliif ijaaramti, maaliif diigamti kan jedhu ilaalla. Ashamaa hundi keessanuu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii bakka jiraatanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jecha har'aa mata duree tokko qabadhee isiniif fidee jira kanis maalidha kan jedhu wajjin ilaallaa turtii keessan namatti haa ta'u. Dubartiin takka akkuma dikkeetuma yaanee babbareeddeetuma deemu osoo hin qabaatiin yoo keessa bareeddeedha. Keessa bareeduu jechuun waa hedduudha garuu wanuma nyaatullee yoo solfachuu hin dandeenye kam akkanaa kanatu maqaa namaa baay'ee nyaataa jechuudha. Duruu Oromoon maal jedhe kan dhachatu. Hordoftoota xiyya kabajamoo akkuma wajjin argaa jirru turre kanatti waan akkanaa kanatu baay'ata yeroo ammaa kana keessaa even halluma qofaa fi fuulumaa fi dibata garaagaraa qofa diddibannee raasaa keessa yoo deemnee achi kaanii mootuu namatti makamne already ijaarachuun nama kamirraayyuu nama jiru waan ta'eef achi booda mootuu yoo nama saniin walii galu dadhabnee garuu kana jedhu mootuu nuti shamarrantu badii qaba jechuu akka hin taane warra shamarranii dhiifama godha. Haa ta'u malee garuu mootuu keessatti namni kamiyyuu waan isa barbaachisu ofirraa beekuu qabaa danda'uu qabaa waan tokko qorachuudhaaf argaa qofaan guddatu osoo hin taane waan nama wajjin guddatu jiraatuu qaba nama keessatti jechuudha. Kana jechuun kiyya namni tokko osuma jedhee namatti makamee tumaanii maaliif jaalatamee maaliif tuffame yaadni jedhu gaaffiin tolu nama keessa yoo jiraate namni of sirreessaa deemuu danda'udha qabaataa jechuudha. Garuu dhiifama isin gaafadha warroonni shamarranii viidiyoo kiyya kana dhageessan jechuudha. Viidiyoo amma wajjin laallee kanarratti waa baay'ee hubattan jedhee yaada achirraa hin dubbachuu jira hunda keessanii osoo hin taane tokko tokko namaati akkuma Oromoon jedhe san jechuudha. Dhangatti tokkotu akkas jechitee dhusanii dubbachuutti hin jira. Maalumaafuu garuu kireemii qofaan of babbareechisuu osoo hin taane keessa keenyallee bareechisuu dhuma jiru jechuudhaaf achuma kaanee mootuu gaafuma namaan gargar baane bichaa kilooroksimaa fi maal fiiguu qofa osoo hin taane ifin dogongora kiyyaa waan irra jiraate jennee ofillee ilaallee ofillee sirreessuun qabnaa jechuun barbaadeeti. Asirraa kan hubattan kana akka ta'e abdiin qaba yaadni kiyya akkasii galu. Hordoftoota kiyyaa akka akkasitti narra fahamtan jechuun fedha. Garuu mootuu warroonni dhiiraallee immoo akkas jennaan gara biraatitti fudhatina baay'ee waliin babbainaa isin jechuun fedha. Jechuun amala hin taane agarsiisa. Namni tokko bultii ofii keessatti waan ta'uu qabu hundumtuu beekuu danda'udha qaba. Normaayyuu osoo itti hin seenini booda seenanii gara hin taanetti fiiguu irra jechuu barbaadeeti ala. Kulli haalii gabaabumatti jechuudha. Viidiyoo kiyya har'aa kanaaf turtiin wajjin taasistaniif filatuma isiniin jedha waan dogongora keessa jiraatan of gochaa horaa bulaa.